qoshasha yookaanis immoo zibaalli yookaanis immoo kosii jennaan nuti akka naannoo keenyaatti akka afaan oromootti jechuun afaan oromoon naannoo bakka garagaraatti akka naannoo isaatti waliraa qoshasha yookaan zibaalli eenyu jedha mata dureen ijoo keenya mudannoo ajaa'ibaa isiniif himaa yookaanis immoo irraan dubbadhaa jechuudha. Nagaa kun dagan nagaa faraarra waaqayyo isiniif haa ta'u. Hordoftoota meetiituuf jira jirtu gaayis fayyaa keessanii baga nagaan dhuftanii welcome to back meetiituuf. Qoshashaan eenyu maaliif akkasiin jedhee booda isinii gala. Qoshashaan zibaalli arabiffaan zibaalaa amaariffaan qoshashaa oromoffaan kosii jennaa nuti. Innaa mucaa tokkotu jirti ture magaala keessa jiraatti gargaartuun qabdu gayyaa ishee haa ta'u adaadhaa ishee haa ta'u isheetu ishee guddisaa. Mucaan kunniin baratti jireenya mo'achuuf jecha jireenya ishee jiraachuuf jecha Itoophiyaattis ta'e biyya kanattis daandiirraa kosii guuruu mitiire nuni iddoo wanni itti ganna achirraa guuranii iddoo tokkotti walitti qabanii guuruu mitiire kasaa aqxee qoshasha guurtii ganama qoshasha guurtii galgala daandiirratti boqqolloo fa'aa onqulaalii xibsii jedhu jechuun hanqaaquun yookaan eegin ingiliffaasa hanqaaquu yookaan buuphaan affeelamee daandiirratti gurguramee nyaatama I don't know erga biyyaa bahee ta'uu mala. Innaa mucaan kun maal isinitti fakkaate akkas gooteetu daandii kanarra itti gurgurtii ture jecha. Kazaa mucaan kun sheeppii qabdi bareeddi istaayilii qabdi. Na ejjennoo tolti. Kazaa qoshashaa yeroo fuudhattu ganama yeroo qoshasha fuudhattu mucaan tokko daandiirra taa'eetu ishee lakkafaanii yeroo jiru mana isaaniitii barri isaaniirra yeroo fuutu maal jaan isinitti fakkaate basina sira'ataan ishee yookaan immoo seeraan fuudhi hojii keeti miti hojii kee akka ta'e dagatte seeraan fuudhi jeetu ishee waqqasa. Kazaa akka zeetu ishee waqqata achiiti maal gooti isinitti fakkaate yeroon akka ishee waqqasu isheen immoo kan maama hidhattee aygilaasii kaattee gobbuu akkasitti uffattee hojjette achiiti jechuun eenyummaa ishee mul'istu. Yeroo mana barumsaa deemtuu fi yeroo hojii hojjettuu fi yeroo barattuu fi yeroo hojii hojjettuu fi yeroo wanneetu yaani differensii qabdi yaani kennaa ishee garaagarummaa. Kazaa uf oksuuf otoo hin taane hojii isheetti qaana'uuf osoo hin taane haaluma hojichaa akkas waan ta'eef uffattee deemti achiiti. Inni immoo yeroo isheen akkas jettu haala uffannaa ishee sanaa isuma isheen gobbuu keessaa yookaanis immoo bijaama wanni keessaan uffatte gaawonii uffatte sana keessaan sheeppi ishee ilaala istaayilii ishee akka hidii ishee ilaala garuu immoo narrabsaanii saddabaanii achiiti ishii qirtaa jettiin isheen immoo batsina siraataan ishee siraashaa አይደለም yeroon ishee waqqasu isheen immoo qirtaa ishee silaaltaraddaa'unoo jettiini. Kazaa otoo isheen akkas jettee yaada mana buleen itti dubbattee bira dabarti malee yookaan waqqasuu yookaan loluu yookaan arrabsuu yookaan arrabsamuu hin barbaaddu abadan. Kazaa kana hojjettee galgala ganama guyyaa mana barumsaa ishee oolte galgala immoo hanqaaquu kana fudhattee lafa gurgurtu deemti yookaanis immoo bakka kilabiin garagaraa jiru bakka caffaraan jiru minamni deemti. Achitti hanqaaquu ishee sana
mucichi innumti nama ishee arrabse already isheen beekti lafanni oolus beekti wanni isaa beekti garuu inni isheen beeku achiiti hanqaaqu ishee bu'ee harka lafa naqee anchi ደግሞ ይሄ ስራ አርግተሽ ነው እንዴ ድፊ ከቆሻሻ አንስተሽ የሚያምጥ በይጂኤኒ አወቃቀሰኝ ድንገት ኦቶ ጉርጉራ ጅርቱ ነመሰ ተኩራ ነመ ተኩ ቆዳሽት ቡኤ ለፋኔ ከዛ እኔ ለፋኔ ጀና isuma xufeetu hojii waaqayyo isuma ganama yookaan isuma yeroo dura kan guyyaa lama dura kan guyyaa sadii booda ishee arabsi sanatu ufeet ammoo qodaa ishee akka isheen lafatti dafa'ee ishee arabseen kaza arachi geleለም አባቴ ቅርታ ጅቴኝ አቺ አመሸን ያኒ ከነ ጀቴስ ኡፍ ሙልሱ ሲንበርባን ishee yeroo waqtu inni mana oddoo mana caffaraa sanatti yookaan immoo naayit kilabii sana keessatti yeroo inni baalagatu yerooni dubartii barbaadechine akka barbaade ta'u yeroo inni ugeemmachaa akka barbaade ta'u isheen beektiini. Amma asirratti qoshashaan eenyu akka ta'e deebii argatti isinii galee kazaa isheen yeroo sana waan isa beektuu fi aniifati waliin madaalluutti cirqaale. شفتيني كذا مالي فوجين كبري أكا فوجيني نما كبا جمالي نما تنيس كذا أجتي إرجينا كذي إشي عرفسي مال جيني بودا ديبتيتو أنكا وشي سنة سلفو إني الرابطو عابتي سني hundumasa hanqaaquu hundumasa badii kooti kan si harka lafa dha'ee kufe waan ta'eef anatti gaafatamu qaba badii kooti waan ta'eef nan kaffalaa jedhee harkaa fuudhee birishee muluu kaffaleefi waaqayyo nama tokko muka jallaa bira mukti sorooroo jira jedhan mukti tokko yoo jallate aabate inni kun amma fakkeenya yoo akkas jallate inni kun immoo sorooroo waachuu inni kun yoo akkas jallate inni kun immoo sorooroo maaliif hojii rabbii akkasuma jechuu amma namichi inni suni otoo inni bitaa jiruuti gatiittiin itti bu'ee lafatti gaddabale mucaan kun yookaan ittiin daabboo bitachuu malti yookaan galgala kanattiin buluu malti yookaan immoo hanqaaquu kana biriitti baaftee jechuun isheen amma nama ishee gargaaruun qabdu ufeen of gargaartee of barsiifti kaza inni itti bu'ee lafaan akka barbaade itti baacee ilma sooressaati itti baacee bira darbe garuu inni tokko immoo anatu bituuf jeetu sarka lafa dha'ee miti okay kanaafiyyuu ani muluu isaa siin kaffala utuma nyaatamiin ergi qoshaashaatti bu'ee muluu isaa siin kaffalaa jeetu kaffaleefi waaqayyo isaa kabaju haa ulfaatu kazaa mucaan kuni amantii isheetti baay'ee cimtu goboziyyaa amantii qabdi tajaajiltuu mana amantaatis yookaan immoo faarfattuu dilbata achiiti inni kee akkas ishee shaqqabee maal jedhee galgala machaa'ee nama jintaa dabaadabee ደም በደም ሆኖ እዛ ውስጥ ይወርቃል አማ nama jinolole rokutame igan isawani gani namni hundu achitti gatee deema kaza inni machaayira galgalamo mucaa kana arrabseera hanqaaquu ishee harka lafa'ee sasheenaa qasheetiin dabbasheetiin hojjetattee bultu hojjetatee achiiti innoo isa isheen hojjetattee dabbashee bultu lafaan maal jedhee ka'eetummoo itti wanni jedhee aqee machaa'ee durasi kaleessa haa ta'u gaddas immoo yeroo isheen dhuftee zibaala guurtu ቆሻሻን እኮ በደንብ አንሺ ስራሽ አይደለም ጀይ አራስ ከነውንዳ ሰሙሽ ከስጀ አቺቲ ነምኒ ኦልቱሜ ገቱሜ መቻዬ ለፈራተው ጎቶታኒቲ ካፍቴ አምቡላንስ ዋምቴ ማነ ያላገስ ሙጫንኩን ማነ ያላገስቴ ነምቶኮ ያባቂ ዮካንስሞ አቴሰ ጅርታ ጀንጅሩ አቺቲ አበቴ ኤግዴ አመኒ ሰሙት ዴብት አመን ኡፍበሩት አበቴ ኤግዴ ብልብለ ሳርካ ፉቴ ወረቴ ተደዋወለኒ
maatiin ufuu didanii sarraatanyatti rileeshinii qaba yookanis immoo jira miti namni sarraatanya tokko wajjiniin walii galu yaani waan hojjettuuf waan nyaata gaarii yeessitu waan wayyaasa tokkotu yaani nama mana tokko keessaa nama tokko wajjin walii galuu dandeessa. Mucaan kun amma mucaa habtaamii jechuun maatiin isaa habtaamii waan habtaamii ta'eef inni qabrar jedhee jiraata. Keeriin qabanii maatiin ijaanni machaa'u galee galuu baatee keeriin qabanii yaani dantaan qabaniif. Kaza inni mana yaalaa ciisee yeroo maatiitti bilbilan maatiin tokko yuunifne ingilii ራሱ ጉዳይ እንኳን ተመታ በዛ ሰዓት አርፎ ይቀመጣል። የሮሰነ በግሩ ከተሜ የሮሰነ አደበቴ ታአ ጀናን ሙጫን ኩኒ ሰራተኛን ኩፊ ግዴ ኡፍቴ እና የሮ ኡፍቱ ሙጫሺ ከነበረት ጠርገቴ ከዛ ሙጫሺ ከነበረት ጠርጊቴ አንቺ ማንሽ ማልቱ ሲገር ማልታናን ኡፍቲ ማልፌታ ሲቲ ጀርቴኒ አይ ማዩን ፈጣኔ ወጂ ኮን ወጀተ ትሬ namni hunduu gatee badii jennaan ani fideen ufi jetteen akkasi waaqayyo isaa kabaju kabajame ammoo ani bira jiraate deemennaan ishi lakkoofsana jijjiiri akka ni nagaa ta'e siraan baraa jetteen innaan okay jaanii lakkoofsa wal jijjiiranii inta dawaawalti ani isheen saraatanyaatti dawwaltee akkami afayyemoo minaamin garuu yeroo hunda akkasuma amoo maaliif akkas ta'a gorsiini oguun qabu minaamin jettiin amma asirratti deebiisaa argatte galee qoshaashaan eenyu akka ta'e qoshaashaan uganii lafa gangalachuu moo hojii ofii kabajaan hojjechuu akka ta'e asirratti deebii ishee argatte jechuudha. Kaza amma ishee akka ta'e inni abadaan bare amma qoshasha guurtu akka ta'e ishee qoshasha guurtu akka ta'e ishees immoo wanni jee arrabse sana ofiisaan qoshashaan shaanchi siraachi አይደለም jee akka inni dubbate akka ishee ta'e barreecha seegalee garuu isheen akkasitti isa fayyiste qoshasha maanni እንደሆነ ሊያሳውቅ እቴኒ ሲበርሲሱን qaba ቆሻሻን eenyu akka ta'e jetteen dhugaa waaqa እና baay'ee dheeraadha yaadichi yaada nama barsiisudha. Namni keenyi dubbachuun dura itti yaadutu gaariidha. Anammoo nan ariifadha yeroo jiru dubbii nan dubbadha garuu ani dubbii nama nannaasaa malee dubbii nama qayyamsiisuun dubbadha. Dubbii liinaa nama cabsuun dubbadha. Waan dubbannu tokko keessatti arraba keenya hamma tokko hamma danda'ame nama wajjiniin yeroo haasofnu waan tokko xiinxaluu qabna. Innaa jechuun waan sunillee nama mufachiiseera taanaan deebinee ifama kaafachuu qabna. Amma mucaan kun hojii ishee itti fuftee hojii ishee hojjetattee otoo hojii ishee hojjettu uftee otoo isa sana guurtuu akka inni fayyaa ta'e akka inni maal ta'e otoo argitu rileeshinii guddaatiin abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii sadarkaa isa jijjiirtee wanni keessaa maanni machii keessaa isa baaftee akka inni amantii isaatti jabaatu gootee akka inni soomu akka inni sagadu gootee nama gootee isa jijjiirte dhageesse mucaan kun waaqayyo ishee haa eebbisu. Namni kaayyoo yoomiyyuu gadi hin galu dhugaa waaqa. Innaa kana fakkaata mudannoon koo har'aa yoon itti fufe immoo sa'aatiin tokkoyyuu nan ga'u asuma irratti aamna oduu fi maaliinii min ooftuu ishee wayyaa jedhe Oromoo. Waalaikum assalaam warahmatullahi waraabulaa deebanaa.